Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi kenna kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha oduu guyyaa irraa isin biraan geennaa jalqaba irratti hangafoota oduu ummata Oromoo Walloo qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee jiru irraa mootummaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun buqqaatota irraa qarshii guuraa jiraachuu jiraattonni dubbatanii dhaabbileen siivilii 24 dhukaasni akka dhaabate mariin akka gaggeeffamu gaafatanii Qorannoon Komishinii Mirgoota Namoomaa UN fi Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa sarba mirgoota namoomaa Tigraayitti raawwate irratti geggeessaa turan xumurame. Oduu biyya alaatiin lammiileen biyya alaa erga US Afgaanistaanii baatee yeroo jalqabaaf Kaabulii baafamanii. Mootummaan Dach baasii maqaa jijjiirachuuf kaffalamu erga haqee booda horteen maatiiwwan Afrikaa bara gabrummaa miidhaa jala turan maqaa yeroo sana mogga'eef jijjiirachuu eegalaniiru. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfaar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Ummata Oromoo Walloo qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee jiru mootummaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun buqqaatota irraa qarshii guuraa jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Akka jiraattonni dubbatanitti kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa ummata ganda wasan qurqurirraa shira kaabinoota biltsiginnaa fi lafa bal'ifannaa naannoo Amaaraan humna waraanaa liyyuu hayiliin kanneen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifaman alatti aduu fi rooban osoo dhaanamaa jiran akkasumas beelan miidhamaa jiran jedhani. Ummanni keenya kan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafaman harka ummata Oromoo addunyaa irra jiraniin jiraataa jiran kan jiran jiraattonni kunneen yeroo rakkoo kana keessa jiran kanatti ammoo jiran bulchiinsi aanaa Jiillee Dhummuugaa maqaa araaraa Affaariif jedhuun maqaa maallaqaa fi biddeena dirqamaan bakka buqqaatonni qubatanii jiran irra deeme kan qarshii qabu qarshii akka kennuu fi kan hin qabne ammoo midhaan dheedhii kan qaban irraa maqaa araaraaf akka kennan dirqisiifamaa jiraachuu jiraattonni kunneen toora sirraa OFM'if himaniiru. Ummanni Oromoo Walloo gandi wasan qurqur jiraata manaa fi qabeenyi isaa shiftaa Amaaratiin erga jala barbadaa'ee ala keessa dasii fi sharaa diriirfatee rooba fi aduu akkasumas beelan dararamaa kan jiran ta'uu nuuf himaniiru. Yeroo ammaa kana kaabinoonni biltsiginnaa Walloo hawaasa Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee ofiif harka namoota irraa waan isaan dhaqqabuun jiraataa jiran jiraattota ganda wasan qurqur murni biltsiginnaa Affaaritti araaramna isin maallaqa baastanii re'ee bituun akka dirqama keessan baattan jechuun hawaasa buqqa'ee dararamaa jiru maallaqaa fi biddeena karaa bakka bu'aa isaanii milishaan irraa guuramaa jiraachuus itti dabaluun nuuf himaniiru. Akka hawaasni Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa ganda wasan qurqur jedhanitti bulchiinsi aanaa Jiillee Dhummuugaa miira ummataaf yaadu tasumaa of keessaa balleessuun ummata ofiif waan harka namaa irraa argatanii jiraatan maqaa araaraan akka buufatan gochisiisaa jiraachuu himaniiru. Ummata irratti gocha fokkisiisaa raawwataa jiran jechuun namni jiraattota keessaa yaada nuuf kennan nuuf himaniiru. Oduu wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee keessatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun manneen ummata irra deemuun namni tokko dirqamaan akka qarshii 100 buufatu gochisiisaa jiraachuu maddi kenna nuuf himaniiru. Magaalaa Finfinnee daandiiwwan wal qunnamsiisaa fi bakkoota gabaan ayyaanaa itti dhaabbatan bakkoota baazariiwwanii feestivaalaa fi kaartoonii qabachuun ergamtoonni murna biltsiginnaa ummata irraa qarshii deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf jechuun guuraa akka jiran nuuf himaniiru. Dhaabbileen siivilii 24 dhukaasni akka dhaabbate mariin akka gaggeeffamu gaafatanii lolli Tigraay baatii 9 dura humnoota TPLF'n amanamoo ta'anii fi mootummaa federaalaa jidduutti eegale dhaabbileen siivilii Itoophiyaa keessa jiran 24 bara haaraa saawweeffachuun waraanni biyyattii goolaa jiru akka dhaabbatuuf namuu daandii nageenyatti akka deebi'u gaafatanii dhaabbileen siivilii biyya keessaa dhimma waraana Itoophiyaa keessa jiru irratti wayita yaada akkasii dhiyeessan kun kan jalqabaati. Rakkoon bu'uuraa waraana kanaaf sababa ta'e hokkoraa fi dhukaasan hin furamu jedhan waamicha dhaabbileen 24 waliin dhiyeessan kuni. Waamichi dhaabbilee kunniin kan hawaasa idil addunyaa ji'oota darban dhiyeesse tureen wal fakkaata. Dhaabbileen siivilii biyya keenya keessa jiran hundinuu akkaataa waraanni kun dhaabbachuu danda'uu fi nageenyi fi araarri mirkanaa'uu danda'u irratti tokkummaan hojjechuu qabu jechuun waamichi isaanii waloon dhiyeessaniiru. Waraanni kun amma hin dhaabbatu taanaan biyyattii gara diigamuutti geessa jechuun yaaddoo qaban ibsan dhaabbileen siivilii kunneen. Waraanni kun yeroo ammaa kutaalee biyyattii hedduutti babal'ataa jira. Dhibdeen jiru karaa nagaan hin furamu taanaan biyyattiin gara diigamuutti deemuu malti. Itoophiyaa keessatti naannoleen Tigraay, Amaaraa, Oromiyaa, Sumaalee, Affaar, Beenishaangul Gumuuzii fi naannoon ummatoota kibbaa hundinuu rakkoo waraanaa fi walitti bu'iinsaan raafamaa jiraachuu eeran dhaabbileen siivilii kunneen. Sababa hokkara hammaateen lammiileen hidhannoo hin qabne hedduun gaagama lubbuu fi buqqa'uuf saaxilamaa jiraachuu akka isaan yaaddessee fi dhimma taa'anii ilaalan akka hin taanes eeraniiru.
Daafoo waraanaa kanaan kutaalee hawaasaa kanneen humnaa hin qabne akka daa'imman, dubartoota fi jaartolee miidhaa saalqunnamtii wal qabatuu fi dhiittaa mirgoota namoomaan saaxilamaa jiraachuu ibsaniiru. Bara haaraa kanattis qaamoleen siyaasaa keessatti hirmaatan nageenya buusuu irratti fuulleffachuu qabu jedhan dhaabbileen kunneen. Misoomawwan bu'uuraa bakka bakkatti burkutaa'aa jiraachutti akkaan yaadda'uu kan ibsan dhaabbileen kunneen kanarra ka'uun diinagdee biyyattii kufaatii saaxilamaa jiraachuu eeraniiru. Duudhaa kanneen mari'annee araara buusuu hin dandeenye hokkarri kun duudhaa hawaasummaa keenyaa balleesseera. Hariiroo nuti qabnuu fi waan akka ummataatti waliin qabnu akka diigamu godhaa jira jechuun yaaddoo akka biyyatti qaban ibsaniiru. Dhaabbileen 24 kunneen wal ta'uun waamicha dhiyeessan keessatti wal dhabdee sadarkaa furuuf rakkisarra ga'e kanaaf furmaata kaa'uuf duudhaa araaraa karaa jaarsolii biyyaan geggeeffamu kan durirraa kaasee biyyattii keessa jiraachuuf carraan kennamuu qaba jedhani. Qaamoleen siyaasa keessatti hirmaatan hundinuu duudhaa kanatti deebi'uu qabus jedhaniiru. Waraanni Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karoora dhukaasa dhaabuu, dhukaasa meeshaa waraanarraa bilisa ta'uu Komishiiniin Gamtaa Afrikaa kaa'ate kan faalleessu ta'uu isaatiin qaamolee waraana keessa jiran hunduu akka irraa of qusatan dhaamaniiru. Kanneen walitti dhukaasaa jiran dhukaasa dhaabuu marii nageenyaa akka geggeessan, holola waraanaa akka dhaaban, nageenya fi tokkummaa uummataa bal'aaf dursa akka kennanii fi birmadummaa biyyaa akka eegan gaafataniiru. Qorannoon Komishinii Mirgoota Namoomaa UN fi Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa sarba mirga namoomaa Tigraayitti raawwate irratti geggeessaa turan xumurame. Qaamoleen lameen waliin ta'uun sarba mirgoota namoomaa, seera deeggarsa namoomaa, baqattoota, humnoota mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF'n caban qorataa turan. Gabaasni xumuraa qorannichaa 1/2021 akka maxxanfamu United Nation himeera. Caamsaa 16 hanga hagayya bara kanaatti gareen qorattoota yakka qaamolee lameen raawwatan jedhaman Maqalee, Wuqroo, Allamaxaa, Booraa, Maacoo, Daanshaa, Maayikaandiraa, Humaraa, Gondar, Baardaarii fi Finfinnees dabalatee qorataa turaniiru. Gareen kun miidhamtoota fi kanneen ijaan argan dhaabbilee amantaa, ogeessota fayyaa, qondaaltota mootummaa naannoo fi biyyaalessaa irraa afgaaffii 200 ol taasiseera. Akkasumas suuraalee, viidiyoo fi ragaalee kan qorateera. Waa'ee qorannoo kanaa maal irraa akka ga'e Komishiniin Mirgoota Namoomaa United Nation Michelle Bachelet gaafa fulbaana 13 mana maree United Nation Jenevaatti ibsa hin kenniti. Waraana naannoo Tigraayin namoonni 10,000 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Yakkoonni qaamolee lamaaniin raawwataman akka turanis himamaa tureera. Oduu biyya alaatiin lammiileen biyya alaa erga US Afgaanistaanii baatee yeroo jalqabaaf Kaabulii baafamani. Lammiileen UK 13 dabalatee imaltoonni hedduun erga Ameerikaan Afgaanistaanii baatee yeroo jalqabaaf bahaniiru. Xiyyaarri daandii qilleensaa Kwaatar imaltoota Afgaanistaanii bahan qabatee kaleessa magaalaa Dohaa qubate. Yeroo lammaffaaf jimaata har'aa garas imaluun lammiilee hafan ni baasa. Ministeerri dhimma alaa US Antony Blinken yeroo dhiyeenya kanatti gara Kwaatar daawwatan akka lammiileen hafan deeggarsa akka godhaniif waamicha godhanii ture. Lammiileen Afgaanistaan humna waraanaa Ameerikaa deeggaran balalii ji'a darbee keessaa xumurameen Afgaanistaanii osoo hin bahin hafaniiru. Reuters akka gabaasetti balalii jalqabaa kanaan namoonni 113 ta'an xiyyaara Kwaatariin baafamaniiru. Ministeerri dhimma alaa UK Dominic Raab lammiileen Biriteen 13 ta'an Dohaa kan galan yoo ta'u haalicha mijeessuudhaan Kwaatar galateeffataniiru. White House ibsa baasee lammiileen US walumaan baafamaniiru jedha. Kwaatar deeggarsa gooteef galateeffatanii bu'aan kun hojii eeggannoo fi dippiloomaasii guddaati jette. Taalibeen lammiilee Ameerikaa akka balaliin bahan gargaaruuf ogummaa fi faayidaan jedhe ibsichi. Kanaadaan lammiilee isii 43 ta'an balalii xiyyaarichaa keessa turan. Neezerlaandi akkasumas lammiileen isii 13 ta'an balalii gara Dohaatti ta'e kanaan bahaniiru. Erga balalii lammiilee baasuun humna waraanaa Ameerikaan deeggaramee xumuramee as balaliin kun kan jalqabaati. Lammiileen biyyoota adda addaa 100 fi 24 fi lammiileen Afgaanistaan Taalibaan sodaatan erga hagayya 15 as achi baafamaniiru. Lammiileen Ameerikaa 100 ta'an haga ammaatti Afgaanistaan keessatti hafaniiru jedhama. Taalibaan eeyyama ministeera haqaa malee hiriira geggeeffamuuf dhorgeera. Garuu namoonni hedduun bilisummaa barbaanna jedha. Imbaasii Paakistaan Kaabul jiru fuulduratti bahaniiru. Hidhattoonni Taalibaan ammoo dhukaasuun isaan bittinsaniiru jechuun Reuters gabaaseera.
Mootummaan Dach baasii maqaa jijjiirachuu kaffalamu erga haqee booda horteen maatiiwwan Afrikaa bara gabrummaa miidhaa jala turanii maqaa yeroo sana moggaafameef jijjiirachuu eegalaniiru. Koreen dhimma kana hordofu Utrecht Council maallaqa wayita maqaa jijjiiran kaffalamu yuuroo 835 haqeera. Kana gochuun namoonni maqaa bara gabrummaa moggaafameef akka ofirraa kaasan gargaaraa jira. Akka seera Dachitti maqaan namaa yoo waan arrabsoo fakkaatu fi safuu cabsu ta'e jijjiirachuun baay'ee rakkisaa miti. Garuu maqicha duudhaa biyyattiin kan wal qabatu ta'e kaffaltii irratti dabalataan waa'ee maqichaa qoratamuu qaba. Dhaabbata seenaa gabrummaa Dach qoratu kan hoggantu Linda Nootmer haala yeroo gabrummaa ture deebisuuf maallaqa gaafachuun sirrii miti. Kanaafuu murteen koree Utrecht sirriidha jetti. Bara 1596 fi 1829 jidduutti Dach lammiilee Afrikaa miliyoona walakkaa ta'an karaa garba Atlaantikiin gara biyyasiitti fe'uun hojii qonnaa hojjechiisaa turte. Lammiileen kunneen akka dhala namaatti osoo hin taane akka meeshaa fi qabeenya dhuunfaatti ilaalamaa turan. Maqaan isaaniis ni jijjiirama ture. Lindaan Nootmer gocha akkanaa akka gocha namummaa dhala namaarraa mulquuti jetti. Waan hundatu jijjiirate akka meeshaatti fe'amte akka loonitti maqaa qofa osoo hin taane afaan, eenyummaa, amantii fi seenaa keenya kan Afrikaa wal qabatu hunda dhabne jedha. Kunomaak Neezerlaandis biyyoota bara 1963 keessa sirna gabrummaa balleessan keessatti Biriteen booda waggaa 30 jechuudha. Namoonni gabrummaa jalaa bilisa ba'an maqatu kennama. Abbaan garbaa akkuma fedha isaatti maqaa isaatti tole moggaasa. Linda Nootmer maqaan namoota gabrummaa jalaa walabamaniif kennamaa turan ergamtummaa kan calaqqisiisudha jetti. Seenaa garbaa fi gabroonfataa osoo xumura hin argatin yaadatamaa akka jiraatu kan ibsudha jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.